Kana buana no demu gaban magge. Akar yetta kana biyan furatte khairiya askar sidis ngetan kana miti. Keda anteme ina yo antara dan sene male. Hanga gartemi numatu barbada male ati bishan leni qabdante asuma tesse hanga nutuwan banu asumatin hordot. طيب سيمبيام تاني وزنس كمان تان كوباد يا ستي ورفان ما فراني من الناس يدرمون سليم إن كوام يورو تاني خلاص برومانتي من خاصة لا أما إسيني لكيف لما دبرتوني ركو منت دفعي سامو دتويو دمدمتشون دندان إسانة تجيم سيجاله سلوا دبرتي لافتو وانتا أمو مشيتي لافتو وانتا تيفي ركو دمدمتشون دنديش نتي أما يوركو كيسا دبوسانيس يوركو نرتي والجيسس إنو مريم دمان وربيتي نتوري إيرا ركو قدران ما دمدمان ربي نمو جبيسين أمير دبرتوتا روان تأف كنافو أن دبرتين قدباتي ركو تكسين تكاموتي لينا لإنه بازو إن شاء الله وعلى ما كيتا توكو يوسفين عندك نوكا لينا نمن تناكستين بيكاتي إسنس دعاين نوكودا يجودا تكا يوسفين ولا غرّي لينا لإنه بازو تكاموتي لينا في النلفو إن شاء الله أكاسيتي دعاين نوكودا تي كنا نتبشان كي جبي فردوتي سيريا دعاين لي قرأتا قرآن لي بناتا بشان كيلو فرام باكيسيني نتمو وانجرورا سي برسينة جورا مسجي أكاس يا رب كنا نقاسنا أكو ما سينجن نكوا وندافو ربي نوكرات دوسي ديفني جراكا يلا أي كنا نقارينا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل نجا جبتو كبجمتو تسي كرتوت كني سنين جتة بكم جرتني تنجين إسنا على كابو كنوا الحمد لله فيني جرا أكو بيدورة تغرتن فاو في عبد الله الفنيتي وان نقولن لي أغرتن جدي يادا كنوا فيني جرا أما موت يو مالف أفتني يوم جتن وانت نفنف يوسف برباج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجان كي يني كبجاب جاللا بكتين جبت مرات سنارة كابو سنينجن أجان إن شاء الله أكما كاليسر إن قدرة جو تدربرة نور دفعتن تربان درالي نفانا تطن هر أسمو أدم سكينيا إتمو في بوابا إكينيا واللان سوتين كباجرة إن شاء الله أرأواي مالي رجرة يوجدتني أكما بيك تنوغا يروم مكانتي يروم راتا درا يوسف erga ijoollee fuudhee deemeeti taatee baay'eetu ta'e akkeettatti baay'ee rakkannee osoo keeriyyaan amma dhuftee jechuudha asii nu yaadachuu baatte nurraa deemaan jiran jarillee nurraa deemaan jiran maal akka jarri nu gochuuf nurra daaddisan beeknu malee akkasuma immoo sila haga kanayyuu jechuudha mataa ol qabannee ija banannee dubbachuu hin dandeenyu. Qilleensuma kanatti waa gadhiisan jarri warri Siirii kun qilleensumatti waa gadhiisan yoo qoonqootti fudhanne nu ukkaamsa yoo keessatti gadi seene nu guba ijaan ilaaluudha yoo jenne ija nu guba akka barbare wanti jarri hojjetan waan addaati subhaanallah egaa Siiriin durumayyuu waan humna qabdudha waan jabduudha garuu humni ishee humna quraanaa hin caalu rabbi walitti immoo humna jabaa kan qabu hin jiru kanaan egaa maaliirra jirraa yoo rabbi nu gargaare keeriyyaan nu yaadachuu isheetiif illee galatoomii ulfaadhu seedhaan jennaa kana malees immoo amma nuti gara barbaacha Yuusufii fi ijoolleetti deebinaa keeriyyaan immoo bishaan ishee jabeeffattee asuma mana kana keessa teessee manni kun akka hin qabbanoofne wantoota sirraa'uu qabu asuma keessa teessee haga rabbisee dandeessise jarillee yoo itti dhufan hin danda'an inshaallah bishaan kana osoo firqaa qabdu ندنداني مكارا بيجي أواسطة وبيته نديو إيش دينو لا ما كيرا تكسينا ولي قال لي جرامي وام أنا هو أنا نديم قبل مجيء أكاد يتكلم بيان فرتة خيرية نسكر سيدس نيتن كلامتي كيرا وان لا يوان hanga garteemi numatu barbaada malee ati bishaan illee ni qabda waan ta'eef asuma teessee hanga nuti waan baanu asumatti nu hordoftu. طيب سيمبيام تاني وزنس كمان تان كوباد يا ستي ورفان ما فراني من الناس يدرمون سليم إن قوم يرتني خلاص برومانتي من خاصة لا أما إسيني لكيف لما دبرتوني ركو منتي دفعي سامو دتويو دمدمتشون دندان إسانة تجيم
Sigale siluma dubartiin laaftuu waan ta'a uumama isheetiin laaftuu waan taateef rakkoo damdamachuu dandeessu. Nuti amma yoo rakkoo keessa buusanis yoo rakkoo nurratti wal geesses inuma damdaman. Waa rabbiitiin nuti warri dhiiraa rakkoo gidiraa numa damdaman. Rabbiin immoo jabeessee nu uumeera dubartoota irra waan ta'eef. Kanaafuu an dubartiin gadi baatee rakkoo takka seentuuf rakkoo isa dhufee manatti isheetti seenuyyuu baay'eetu qalbii kana cabsa. Sanumayyuu immoo dubartoonni rakkoodhuma dhuftee manatti walitti seentu sanayyuu hin damdamatan. Wama xiqqoodhaan miidhamu. Wama xiqqoodhaan iyyuu lubbuun isaanii rakkata. Kanarraa immoo nuti wanti fedhe yoo nurra ga'e ni dandeenya ni baadhanna guddaa keenya irratti rakkoo kamiyyuu jechuudha. Kanaaf dubartiin karaa deemuun ishee gaarii miti. Silaafuu dubartiin bakka akkanaa jira wanti tokko jettee kan hin beekne fuulduratti deemuun ishee tasumayyuu sirrii miti. Yoo dhiira ta'e malee. Bu'aa ba'ee meeqa nama diina harkaa bahuufis dhiirri mala meeqa tooftaa meeqa uummata. Garuu dubartiin uummachuu hin dandeessu. Sigalee yaaduma xiqqoo hojiin utuu isheen rakkattuuti diinni harkatti galfatee akka fedhe gochuu danda'a. Kanaafuu obbolaa keenyas ta'ee haadholii keenyas ta'ee ollaa keenyas ta'ee dubartiin akka karaa deemtu nu maneeyyamu. Dubartiin manuma keessa bareeddi. Manuma bareechuudha kan dubartii. Manuma keessa bareeduudha hojiin dubartii. Sigalee kanaafuu keerii yaadi asuma mana keessa taa'eetii mana kana jechuudha. Wantoota tokko tokkotti aarsii akka inni qabbanoomne urgeessi. Yoo rabbi bishaan quraana qabdu waa takka hin bishaan kana jabeeffadhu yoo rabbi immoo jechuudha nagaadhaan hunduma keenya iyyuu linaallee nagaadhaan lubbuu isheetiin nutti deebisee Yusufiif ijoolleen illee nagaadhaan asitti yoo nutti deebi'anii gaafa sana dhugumaan gammannee gammachuu keenyaaf rabbii sujuuda buunee gammachuu keenya ibsanna. Hayyee haga kanatti adeemsarra jirraa. Inshaallah yoo rabbi nu gargaare ni xumurra. Rakkoo kanas ni xumurra. Gidiraa kanas ni xumurra jennee abdii qabna. Jajjabaadha. Aniif Suleeman illee yoo amma baanu jechuudha asirra. Yoo adeemsa eegalle wanti tokko nutti dhuftee garagaraa nu qabde hin beekamu. Waan nu mudatu hin beeku. Yookaan waliin adeemnee bakka deemnu yaada keenyaa sana geenya yookaan diinni kun tooftaa addaatiin nu facaasuu danda'a walirraa adda ba'uu dandeenya. Atis haga dandeetti keetii qura'aana rabbii waan sammuu kee keessa jiru qalbii kee irratti yaadataa maqaa rabbii waamaa of dadammaqsaa jajjabaadhu. Anis gama kootiin haga rabbi na gargaare akkasumatti na deema. Inshaallah yoo beelaa yoo deebuu silumayyuutti beekna oollee bullee sin beekna dhakaa keessatti meeqa bullee beekna boolla keessatti bullee beekna. Hamtuuma biraa rabbiin irraa haa qabu malee kan gama keessa keenya hundumayyuutti beekna. Kanaaf iyyuu amma aniifati inshaallah rabbi yoo nu gargaaree jedhee waliin deemnee barbaacha itti fufna. Hiriyaa naga kanatti manni kun amaanaadha. Meeshaaleen mana keessa jiru kunillee akka hin banne akka jirri waa tokkollee hin baafanne haga dandeesse mana kana keessa deddeemiiti urgeessii yeroo tokko tokko quraana itti babbanii zikirii jedhii ofuma keetiis rabbii fi salaatii jajjabaadhu abdiin kutini haga abdeebinutti hamileen sin cabini. Kanaan gaa kala sayyamma kanaaf ni deemtan jechuudha waan isin mangistan hin diduuban immoo godha. Deemnu nuti ni deemna. Deemuunis immoo dhumarraa bareeda. Hayyee haati deemaasi waan rageetan risaala naa barreessa. Yommuu ta'u kan bilbilaan isin mijjanne ta'e asitti bilbilee bakka rakkoo haasoo isin isin dabaluu danda'a. Risaala naa barreessa. Tole risaalaa immoo dagattee akkata isaa walirra hin barreessin. Maaliif beektaa? Yoo akkata isaa diinaan qabamne bilbilli keenya nu harkaa yoo fuudhame wanta ati barreessitu sun dhaqee jara bira gala waan ta'eef haga sagalee keenya hubattee kaatutti miseejii daftee callistee akkasumatti hin ergin. Yeroo sagalee keenya dhageessee kaatu yeroo tokko tokko nu bilbiliitii bilbilli nurka jiraachuusaa murteeffadhuuti sana booda yaada kee waan barreessuu qabdu nu barreessi. Yusuuf illee maalirra akka inni jiru amma yooti waa'ee Yusuuf nutti himte jarri bakka yoo duraan illee hin qabanii hin jirre bakka akkanaa jira jedhanii hubataniitu ergaa nuuf ergitu sana hubatanii. Hangi sinna barreessu sin dubbadhu. Dawaluus sinna barreessa. Yan nuti waan jiru si gaafanna yeroo haalli nu mijatutti si gaafanna nuti waan jiru
miseejiidhaanis amma bilbilaanis ta'u. si galu qaba miseejii man si barreessinu kunu takka nu qabanii nurraa fudhanii telefoona kan nu fakkaatanii sitti barreessuu danda'u. Akka shawwar. Haga isin dawwaltanii ta'irti sana guutuu hin dubbaddu ayyee. Bilbila. Kanaafuu deemaa waan irra geettanii na dawwala. Akkasiitiin deemnaa egaa akkuma agartan jechuudha deemuuf hin deemnaa Yusuf barbaachuudhaaf jechuudha. Du'aayi nu godhaa isiniin jenna isinis. Egaan hordoftoota keenya nagaa keenya irra deddeebinee isinitti mannee jirra. Inshaallah borummoo gammachuu keenya isinitti himna jennee abdii qabna yoo Rabbi nu gargaaree jedhee ijoollee keenya deebinee barbaannee argannee walumatti deebinee inshaallah gammachuudhaan guutamnee akka maatii tokkootti walumatti deebinee bunallee dhaabbannee waan jiru hundumayyuu qopheeffannee toora gallee jechuudha nyaannee dhugnee waliin gammannee gammachuu keenya ibsina jennee abdii qabna fuuldura keenyatti. Kanaaf haga sanatti immoo du'aadhaan nu biraa nafinaa nu hordofaatiniin jenna. Mucaa kanatti immoo manatti isinee deemaarra waan ta'eef akka Rabbi ishee nu tiksu akka Rabbiin warra siirii kanarraa nu deebisu du'aa nuuf godhaa Rabbiin nuuf kadhadhaa nus immoo warra karaa deemuuf du'aa gochuun keessan dirqama du'aa keessan dirqama nu barbaachisa. Kanaaf nu hordofa. Egaa akkuma agartan jechuudha. Yaa ofiin deemnaa Yusuf barbaachaaf Yusuf illee maal akka jiru maal akka ta'e hin hubanne innis nuun dawwale jechuudha. Maal akka nu dawwaluu dhabe mootiyyuu isumaaf Rabbi beekaa amma yookaan nu mijatuu fi dhabuu danda'a yookaan bilbilatuyyuu shaana irratti fixaa himmootiyyuu jarruu qabachuu danda'an jechuudha. Kun kan hundaayyuu hin beekne nuti kanammoo isumaaf Rabbi beeka jechuudha. Inni akkasii maggee akkam jettamee atam. Egaan akkuma ati jette akkuma Suleeman dubbate egaa yoo Rabbi jedhee barbaacha isaatiif ka'aa jirra. Mudhii keenya hidhannee jabeeffannee inshaallah waa hundaaf harkaan laannu harkaan kenninu. Jaratti siirii kana haga kana hunda jechuudha. Kan jarri nama meeqa nurraa fudhatte deebifannee kan jarri waa meeqa nu saamte deebifannee har'a ammoo gonkumayyuu harkaan kenninu inshaallah maqaa Rabbiitiin haga dandeettii keenya waan beeknurraa itti qaraa'a waan beeknurraa waan nuuf galeerraa maqaa Rabbii waammataa inshaallah deemneetu Yusuf hin barbaaduuf jenna. Innis immoo sagaleen isaa nurraa tureera maalirra akka ga'ee bilbilaan waan tokkollee agayoonaatti waan nutti hime hin qabu kanatu nu shakkisiise. Amma bakka deeme sana nutti himuu dide utuu nutti hime bakka akkasii tennee deemnee laal. Amma yoo osoo akkasumatti baanee deemnee gaggaafannu Yusufiin argitanii jennee yookaan fira warra sanaatti ba'uu dandeenya yookaan immoo maamiltoota jaraatti ba'uu dandeenya yookaan warra kaleessa iccitii jaraa himutti ba'uu dandeenya. Ofumaa keenya iyyuu diina afaan buuna jechuudha. Sinii galee kanatu nu rakkise amma bitaatti deemna moo mirgatti deemna? Gara kamitti gurraa isa jedhutu iyyuu xiqqoo ishee boodatti nu hambise jechuudha yaada keenya. Waa hundaaf iyyuu inshaallah akkuma nama rakkate barbaaduu tokkootti dhoksinee yookaanis immoo bakka nu shakkitiite yoo arganne karaarraallee nama gaggaafannee nama tokkotti ergannee gaafachiisaa mana nama adeemnaa jechuudha. Yoo Rabbiin mubaarikiin faallee nu mul'ise naanii akkasuma Yusufii bakkatti yoo Rabbi nu mul'ise gaarii uma hundaaf Yusuf yoo fuudhee deemullee bakka gaarii ka'a ijoollee. Osoo isa arganne inni as deebi'ee jennaan amma rakkoon hin jiru. Ijoolleen nagaa qabaachuun beekamaadha. Maaliif bakka amanamaa ka'a waan ta'eef. Inshaallah kanaan egaa amma tarii Yusuf kun yookaan immoo ijoollee bakka biraa kaa'ee achumaan linaa barbaachaaf karaarraa goree moo naaf hin galle amma waa meeqa keessa jira waa meeqatu karaa meeqatu nutti ba'ee jira yookaan amma nuti taa'urra siquu wayya akkuma jedhame hin teenye yookaan Yusufitti deemna yookaan immoo adeemnee linaa baasuu qabna. Maggee asuma teennee haasawuun nurraa hin tolu beete nutiin kun ilmoo dhiiraati Yusuf illee namni cinaa dhaabbatu hin jiru beeke yoo numa hanga amma as jiru kana ta'e malee namni si cinaa dhaabbatu hin jiru waan ta'eef akka as keessa teennee viidiyoo waraabnee haasawuun nurraa hin tolu. Kana hordoftootumaaf jecha karaa nu eegu jenneetu malee. Sunimmaa dhugaadha nuti amma as keessa taa'u manna deemnee Yusufiin iyyuu bakka akka inni jiru hubachuu takka mootii liinaa la'inee baasu. Inshaallah.
Wala makeessa tokko. Yusufiin hin dhabnu yookaan liinaa hin dhabnu. Kan akkasittiin beekaatti isinis du'aa hin nu godhaa jechuudha. Takka Yusufiin walagarree liinaa dhennee baasu takka ammoo liinaa fidnee dhufu. Inshallah. Akkasitti du'aa hin nu godhaati. Kanan ati bishaan kee jabeeffadhuuti. Seeriyaa. Du'aa illee godhata quraana illee banataa bishaan kee illee ofirraan fageessini. Nuti immoo waan jirurra sii barreessine jechuudha misajjii. Akkas. Akkuma siin jenne qaba hundaafuu rabbiin nu kadhadhuuti deemnee jirra gaa. Yalla karaa nagaa deema. Amiin amiin amiin.